Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Arabiyaa Haji Muhammad arrantanis walaloo dubartoota Islaamaatii fi dargaggoota Islaamaa kakararraa maqan dubartoota Islaamaa kakararraa maqxee gorsitu qabadhee isinii dhufee jira. Egaa akkuma waliin beeknu dubartoota yoo jedhan hunda ilaallataa hundaa miti warroota kararraa maqanii diinii ofii dagatanii amantii ofii hin beekne akka gorsituudha malee dubartoota yoo jedhame hundaa miti dhiiras yoo jedhe hundaa miti akkasitti akkana hubattan obsanna caqafadha. Warri immoo si jaalannaan jettan anis daraan isin jaaladha na caalaa immoo rabbi isin jaalatu du'aa keessaniif aamin aamin allahumma aamin. Kara walalootti dabraa waliif sheer godha galatooma. نجاح فرحمني إني ربي قدا الرها جراتو مسلموته هندا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديت إرجاكو جرك أبا يا دبرتوتا مسلمة أمس سنيف كبا وبسيونا لقيتن أمسكو جبابدو إشي مراسا إرجابا ينكبدو Dhaamsi kootis kana yoonaaf dhageessanii anas dabalatee hundumti keessanii osoo addaan hin qoonne dhiiraaf dubartii miseensa muslimaa warri taatan marti. Anii fi atillee yaa dubartoota muslimaa jaarraa kana keessaa mi'oofaa ilaallu nuti akkam jirra. Islaamummaa rabbiin nu badhaasee nuuf kenne ofirraa milqinee maaliif deemna qullaa? Daangaa rabbii cabsuu TikTok irra yaanee saahiba shayxaanaa hundi keenyaa taane. Muuziqaa jaalalaa zikrii keenya tahee baalagummaan baay'atee addunyaa wal gahee osoo ifaa qabnu dukkana filannee fedhii ilbiisaa guutuuf gamtaadhaan simanne arrafataa jennee yoo gammanne tasa duuti dhufti gaafsan salphanne. Yaa obboleessa koo ati hoo akkam jirta kakararraa maqtee diinii kee wallaalte onlaayinii korraan daataa kee banatte kaayoo islaamumaa sirumaa dagattee haraama daldaluu kan hojii godhatte rabbi si argaa jira nama si hodhukatte rabbiin si argaa jira nama si hodhukatte meeqa gowwoomsitee kararratti hambiftee kabajaarraa fuutee meeqa immoo salphifte lakka obboleessa koo karaan kun sin baasu ta'uu hubadhu dafii karaa rabbii deebi'i. Yaa dubartii muslimaa maaliif akkas taate kabajaa mulqattee tiktook rabbaate na'imaa hunda caaltu rabbiin si badhaase. Niimaa hunda caaltu rabbiin si badhaase maaliree rakkinni ka TikTok irra si baase maaf ta'uu filatte saahiba ilbiisa karaan kun sin baasu lakki ofirraa dhiisi. Arra shawwadamtee asiif achi kaattee kabajaa kee guddaa durriyyee filaatte boru ni gaabbitaa kasaaruu kee bartee of duuban deebitu carraayyuu si dabarte. Maaltu si dhamaase osoo qabdu diinii muslima taasisee si uume rabbiin fakkeenya godhattee nasaaraaf yahuda ummata jallataa jara qalbiin duuda nuti seera qabnaa diinii keenyan bullaa ati jara ilaaltee maaliif deemta qullaa? Akkasii laaffisuu rabbii kee kadhattee daandii qajeelummaa ganamaa qabattee faashina yahudaa hundumaa tuffattee mallattoo muslimaa jilbaaba uffattee rabbiin si badhaasa abbaa manaa gaarii yeroo gabaabdutti ka hin qabne xaarii. Yeroo gabaabdutti ka hin qabne xaarii karaan biraan jiru kanuma sii wayyaa fakkeenya godhadhu Khadiijaaf Sumayyaa. Lakki yaa dargaggoo lakki yaa shabaaba jireenyi lafarraa baay'isee gabaaba shayxaanni beekeera manni isaa azaaba kanaaf isin dhamaasee kararra isin dhabbaa. Bara akkanan turre shabaabni islaamaa kan gaaddisa ta'uugaaf guyyaa qiyaamaa dargaggoo jaannataa saahiba quraanaa shayxaanni sodaa fi ka hin deemne faana kan halkan dukkanaa masjida kaayatu salaata hundumaa jamaa'adhaan salaatu faayidaaf osoo hin taane rabbii ol jaalataan kan rabbiin qaadhimeef misirroo jaannata fedhii kumaatama rabbiif jecha obsee karaa rabbii irratti dafqamee qacoobse fakkeenya godhadhaa isaanirraa waa baraa guyyaa keessan hin beektanii tasa duutanii baraa. An beekumsan qabu wallaaltu dubbate rabbi naaf haa dhiisu yoo kararraa dabe haasofni koo yoo isin cabse qalbii afoonaa lillaahi naaf jedha yaa obboleeyyan rabbii.
walaloo kan koollee asumarra dhaabaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa. Warri na beektani inuu ana beektu, warra nan beekneef ammoo biyyi too Oromiyaa, gosti too Arsii, kolooba diidaa warra leenjisoo diigaa, homaa dhoksaan qabnu diinnu nu jalaa fiigaa. Akkasitti hubadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Horaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.